Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoonni daawwattoonni BMM Oro Buzeeks Multimedia of Oromiyaa jechuun kan Buzeeks Bohaarsaa jechuudha. Akkam jirtu fayyaa ooltanii nagaa ooltanii baganaa jiraattanii amma dhaamsa guddaa fi cimaa tokko isinitti himuu barbaada. Waanuman jechuun just I need to talk what my mind thinks now. Waan sammuun xiyye yaadu garaan kee yaadu namoonni tokko tokko gowwummaan kan hiika gowwaaf hiika nama obsaaf hiika nama waa ifa hojjetu warri hin beekne akkasumas warri dhimma waa nyaadhee bulaa fi waa hojjedhee itti rakkadhee itti dafqee fakkeenyaaf kan hin beekne jedha. Isaan sun anarratti shira guddaa hojjetaa akka jiran bira ga'een jira. Ani aarii kiyyas gammachuu kiyyas kolfaa fi boo'ichaan hin beeksifadha. Akkasi. Kanaaf hundi keessan iyyuu wanni isin beekuu qabdan keessaa tokko BMM Oro subscriber kan taatan hundi keessan naaf jiraadha naaf galatooma. Garuu peejii Buzeeks peejii komeediyaan Buzeeks Bohaarsaa irratti rakkoowwan na mudatan keessaa muraasa isin hima. Muraasa. Jalqaba maqaa Buzee fi Takkee jedhuun kan banamee ture. Achii booddee maal godha beektu yeroo fedhetti namni kun waan barbaade hojjeta. Yeroo barbaade maqaa koof maqaa Takkeetiin suuraa keenya akkuma nuyi poost gooneen akkaawuntii qofa waan qabnu turre anis peejiin qabnu ture. Achirraa fuudhee gadhiifatee ittiin hojii hojjeta ture. Deebi'ee yeroo bira nama maqaa komeediyaan Buzeeks Bohaarsaa jedhuun banachuudhaan komeediyaan Buzeeks Bohaarsaa jechuudhaan banachuudhaan rakkoowwan garaagaraa akka dhuunfaatti akka gareetti miti akka Buzeef Takkeetu hin taane sun 16,000 19,000 laayikii kan qaban turani sun waggaa lamaa ta'u tokko haa ta'u akkasi sana booddee dhagaa dubbichi gara mooraaliin keenya cabee hojii hojjechuu dhiisne hojii moo waan jedhamu hin dhiisne Takkeenis hin dhiisne anis hin dhiisne numa dalagaa jirra garuu teknooloojii fayyadamuu irratti ani paaswoordii instaagiraamii kun hin beeka. Paaswoordii peejii lamaan qaba. Lamaan kanayyuu paaswoordii garaagaraatiin hin beeka. Deebi'ee yuutuubni kun kan Buzee Takkee official qobaatti kan jiru paaswoordii mataa qaban hin beeka. Paaswoordiin BMM Oro kan biraatiin hin beeka. Deebi'ee jaalalaaf namummaa humanity waan jedhamu tokkotti amanee saba xiyyaaf akkan barbaadetti laayivii ba'eetan eenyummaa kiyya ibseetiin hojjedha. Sanbooda kanaan dubbiitti jijjiiruudhaan namoonni hedduun haaka na gochuudhaaf akka deemaa jiran hundasaayyuu bira ga'een jira. Kanaaf peejiin komeediyaan Buzeeks Bohaarsaa admiinii soorsadame yookaan odaa elektirooniks qofa qaba. Odaa smart, odaa elektirooniks, odaa smart, that's one, let's say. Soorsadame, odaa smart. Garuu faranjii fakkaatanii maal fakkaatanii namoonni waa hedduu hojjetan hedduun akka jiran waan beennuuf waan bira geenyeef nuti eenyummaa keenya jijjiiru. Kan jijjiiru hayyoonni daandii hayyummaatiin nama gorsan. Barataa tokko barsiifta yoo ta'e barataa tokkoon riidettaan dubbiseettaan no kan jedhu barreessita. KNOW jettee barreessita. Barataan sun now kan jedhu KNOW. KNOW Oromoo waan ta'e kinow jedhee dubbisa. Kinow jedhee yoo dubbise harree saree ati naman taatu ati maaloodha jettee yoo arrabsite nama kana maal akka gochuuf deemtu hubadhu. Barsiisaa taate jechuudha. Deebi'ee namni tokko nama walitti fiduu moo gargar fageessuudhaaf yaada yoo ta'e hiriyaa ta'u gidduu galtee asofta. Buzeenii akkasii inni koo gowwaadha inni sareedha inni baalageedha inni maalidha jettee walii nu fidaarta bara. Inni koo duruun ta'u waan ta'eef waan fedheef jettee addan dhiibaarta jechuudha. Anaaf Takkee waan baay'ee dabarsineerra. Yeroo baandii keessa jirrus baandii shanan gadaa keessa bara turres waa hedduu dabarsineerra. Tokko dhufee akkas jedha tokko dhufee akkas jedha oduu sana asirratti naasa'ama. Maaliif educated man and educated mind cannot talk like that. Ani garuu uummata kootiif har'a wantan dhaamu
irra akkata jedhamee namni eenyuun gargaaru hin jiru. Garuu garaagarummaa keenya bal'isuudhaaf namoonni hojjetan hedduun akka jiran jala sarareestima. Jala muree jechuudha. Ishee kana qofa dhaggeeffadha. Kun laayivii miti. Kun yuutuubaa fi feesbuukaa peejii koo irrattis ni gadhiifama. Deebiin kun dhugaadha. Booris iftaanis haa ta'uuti uummata Oromoo gidduutti baalagummaan akkasii yeroo deemu Oromoon cimee dura dhaabbachuu qaba malee laafee jalaati akkuma isaan jedhan jedhee akkas jechuu hin qabu. Yeroo baay'ee beektota fayyadamanii beektota keessaatii tokko namoota gurguddoo qabna jennu hedduu jira. Kanaaf keessumaa warri baranneettanii barsiifneettanii bulchineettanii yaaddan asirratti of eeggannoo cimaa godhadha. Seenaan uummata Oromoo uffannaa miiccanna malee seenaan miiccannoo bira. Kaalsii ofirraa baasnee ganna malee seenaa ofirraa baasnee dhoksuu hin dandeenyu waan ta'eef jechuudha. Gaariin irra goonus hamaan irra goonus deebi'ee numaan nu eeggata waan ta'eef jechuudha. Ani akka biyya kanaatti ani humna ittiin mootummaa qeequs humna ittiin maal jedhu hin qabu. Dhimmi uummata kooti garuu na laalata. Uummata koo jechuun eeyudha. Ati eenyu inni laaltu eenyu ta'e afaan kana dhageessu kun eeyyoodhati. Dhageef namni nama ta'u. Garuu deemsi jiru akkasittiin wal taatee walii galtee waa dubbattaan yaada kiyya. Galatooma ulfaadha. BMM Oroon kanuma keessan homaa takka. Ni deemta na dhiifte numa deemta garaan kee jabaate lakkii na lakkifta anaa nyaatu na hogoobana yeroo ammaa kana barcumatti gade gaafanni bo'u baay'een aaraa. Galatooma ulfaadha. Nagaan naa bulaa hundi keessan. I believe in you. You believe in me. And we believe in uniteness. We believe in